kan boombii itti darbateetoo mana keessatti namoota ijoollee nama ja'a keessa namni 4 qabame namni 2 hin ba'ee jechuudha. Ilma keetu bosona jira jettee takkaa ilma keetu bosona jira jettee haadhaaf abbaa gabbaaftee too hin ajjeefne jechuudha wayyaaneen. Bakka tokkotti hin ajjeefne jechuudha. Hooggana waraana godina hoogganaa jiru lolarratti qabdeet murtii umurii itti murteessitee jechuudha. Har'a uummanni waa'ee mana irratti diigaa, waa'ee karaa irratti diigaa, waa'ee karaa naa bal'isaa miti kan gaafataa jiru. Waa'ee jiruuf jireenya isaa harkaa tamsa'ee mootummaan harkaa tamsaasee. Mana mootummaa yaalaatitti hin yaallamtanu, sukkaarri isiniif hin kennamu, bishaan isinirraa balleessa wantoota kana. Gachaa jiru fakkeessuudhaan dhiyeessanii warreen sun warreen waa'ee qabsoo Oromoo illee hin beekne warreen qabsoo Oromoo keessatti illee hirmaannaa tokko illee warra hin qabnedha jedheetan fudhatanii. Yoo harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo jajjabduu guyyaadhaan nu bira geessee fi akkasuma ergaa ariifachiisaa nu dhaqqabde qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya odeeffannoon keenya har'a abbaan qabeenyaa Oromoo yaadataa Junayd Bibiidhaan wal dhabuudhaan akka biyyaa baqatee jiru dhageenyee jirra. Guutuu odeeffannoo kanaas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oromiyaa bakkoota adda addaatti achee murtii seeraa malee namoota nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo sakatta'an jechuudhaan adeemsi caasaan mootummaa uummata bosonatti bobbaasaa jiraachuun dhagahame. Afaan Oromoo sadarkaa reediyoo cabsa jedhamee cunqurfamaa ture bara darbee yuunivarsiitii guddaa Minisootaa keessatti barsiifamuu jalqabuun injifannoon olaanaadha jedhan hayyuun afaan Oromoo Dr. Tafarii Nugusee. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Abbaan qabeenyaa yaadataa Junayd biyya baqaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'ee ture. Amma EPP wajjin wal dhabuudhaan UK magaalaa Brightontti deebi'ee achi jira jedhame. Magaalaa Brighton keessa mana armaan dura mootummaan kenneefii ture. Mootummaan UK irraa fudhachuun obbo yaadataan mana haaraa kireeffatanii hawaasatti osoo hin baane aariin mana keessa taa'anii jiraachuun keessa beektonni nu dubbatu. Akka keessa beektonni dubbatanitti maddi wal dhabdee isaanii gibira garmalee kafalchiisuu mallaqa guddaa raayyaa ittisa biyyaatiif gaafachuu innis hin kafalu jedhee diduudha jedhamee jira. Haa ta'u malee EPP'n sababa irraa barbaadaa waan turteef gara biyya alaatti baasaa jirta jechuudhaan hidhuuf akka soqaa turte keessa beektonni ni dubbatu. Obbo yaadatan qunnamtii dhokfachuudhaan jiraachaa kan jiru yoo ta'u miskinan yeroo ammaatti dubbiin kun uummata keessa akka hin babal'anne jechuudhaan jaarsummaa UK magaalaa Brighton akka itti ergaa jirtu keessa beektonni irra deddeebiidhaan dubbatu. Namni odeeffannoo kana nuun gahe akkas jechuudhaan nutti hime. PP waliin hojjechuun yoomuu salphina PP'n Oromoo kabachiisuuf osoo hin taane Oromoo salphistee ofiif jiraachuuf tattaafatti jechuudhaan dubbatee jira. Gareen maafiyaa Oromoof Oromiyaa ajjeesaa fi ajjeesisaa ture, saamaa fi saamisaa ture, hiraarsaa fi hiraarsiisaa ture, buqqisaa fi buqqisiisaa ture ammallee itti jiru farra qabsoo bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaati jedhan qeerroon Oromiyaa godinaalee garaagaraa. Quba qabaadha. Warri kun warra gabrummaa bilisummaan kuulame bilisummaa Oromoof Oromiyaatti fakkeessee ilmaan Oromoo dukkana gabrummaatti hambisuuf adeemu ta'uu dhaloonni qubee jala muree hubatu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Kan boombii itti darbateetoo mana keessatti namoota ijoollee nama ja'a keessa namni 4 qabame namni 2 hin ba'ee jechuudha. Boombii itti darbatanii suuqii keessa iddoo taa'aa jiranii boombii kan itti darbisiise Lammaa fi Abiyyitu karra ture tika Oromiyaa kan ajajaa ture isaanii jechuudha. Quba qabnaa maaliif itti hidhamne hin beekna hin qoranna poolisii achi keessatti ijaaraa turre nuti jechuudha mana hidhaa wayyaanee keessatti jechuudha. Ijaaraa turre tika akkaataa itti rukutame akkaataa itti miillirree irraa cite akkaataa itti boombiin itti darbame ijoollee meeqa akka ta'an Oromoo akkamii akka ta'e isa tokko nama lamatu bahee namni kafaala waliin nama 4 kan qabame namni lamaa sun ba'anii namicha gaafas Abiyyi faarraa ergamee boombii itti darbate hordofaniit ijoolleen hafte sun laali hordofaniit nam tokkicha naannoo wannootti ajjeesanii jechuudha. Ijoollee sun hordofanii ajjeesanii dirree seenanii jechuudha naannoo Giinjitti namicha gaafas Abiyyi faarraa Lammaa faarraa ergamee dhufeetoo ijoollee kana boombii itti darbatee jechuudha. Kan itti darbate illee wayyaanee miti. OPDOtti ijoollee kanatti darbatee irraa wannoo godhee jechuudha. Miilli isaa ancite mana yaalatti jechuudha kan miilli isaa cite dhaqee mana yaalaa san keessa kan jiru OPDOtaa jechuudha kan jiru.
Wayyaaneen wanti ishiin beektu hin jiru. Daandii buusee kan nutti fidee kan nu hiisise ana mataa koo kan hiisise waggaa 10 natti mursiisise. OPDOdha jechuudha. Waan har'a irra ejjennee waan har'a ta'aa jirru haasa'aa jirraa jechuudha. Waan har'a ta'aa jirru kana kan ta'aa jiru Oromoon kan har'a ta'aa jiru kana gaafa wayyaanee san hin taaneedha. Han nuti jechaa jiru. Wayyaanee bulchiisa wayyaanee keessatti bara. Wayyaaneen takka nam tokko obboleessa keetu yookiin ilma keetu bosona jira jettee takkaa ilma keetu bosona jira jettee haadhaaf abbaa gabbaaftee ta'u hin ajjeefne jechuudha wayyaaneen. Bakka tokkotti hin ajjeefne jechuudha. Keessa turree jechuudha. Hitti hidhamnee jechuudha. Nama waraana kallattiidhaan hooggana waraanaa qabdee hooggana waraanatti murtii umurii murteessaa turtee jechuudha. Hooggana waraana waliigalaa hooggana waraana godina hoogganaa jiru lola irratti qabdee murtii umurii itti murteessitee jechuudha. Iddoo tokko ittiin bu'in osoo tokko waan tokko shena tokko ittiin dhadhin odoo waan tokko hin godhin nama san murtii waraanatti murteessaa turtee jechuudha. Malee hin ajjeefne gadi baaftee. Inni kuni waraana qabuu miti. Waraana qabee waan inni godhuun beekna sanii miti waraana abaa'oo qabee waan inni godhuun beekna. Garuu ilma keetu dirree jira ilma keetu bosona jira jedhee haadhaa fi abbaa nama bar hilmi waggaa 40 bar. Nama hilmi waggaa 40 bosona gale nama maatii qabu jaarrolee dulloomanii barraa waggaa nama waggaa 80 gabbaasee to ajjeessa bara ilma keetu bosona jira jedhe. Wayyaanee caala mootummaa kanatu uummata Oromoo fixaa jira. Bara wayyaanee namni hidhame nama 40 hin ta'u har'a nama 200 waan addunyaan haasa'aa jirtu 200 olii jechuudha. Har'a kan mana hidhaatti dararamaa jiru ilmaan Oromoo jechuudha. Saniif akkasii jechuudha. Tokkummaa Oromoon tokkummaa akkamitti fidaa tokkummaa hin qabnu numatu wanyaataa numatu walitti dhukaasaa kan jechaa turre asirratti obboleesso diina walitti dhukaasaa jira Oromoon hidhadhuu jechaa jirra laala asirratti Oromoon hidhachuu qabaa jechaa jiru hayyoonni keenya hayyoota keenya hordofi beektota keenya hordofi ijoollee dirree jirtu hordofi ijoollee dirree jirtu abidda keessa dhaabattee lubbuu sii kennitee dhukaasaa jirtu. Hordofi isaan gargaari isaan hidhachiisi yoo barbaade qaamaan dhaqi waliin hidhadhu tokkummaan hin dhufa. Humna yoo qabaatte tokkummaan dhufa. Humna yoo qabaatte kabajni dhufa. Humna yoo qabaatte hollaan si kabaja. Humna yoo qabaatte faranjii si kabajji. Humna yoo qabaatte Oromoon Sumaalee keessatti hin dhumu. Humna yoo qabaatte eengadduma Keeniyaa keessa Jawaar Ariyaanii too hin baasan idoo humna qabaatte. Humna yoo qabaatte too hidhatte inuma tokkooma Oromoon tokkoomuu hin dhiifne bara. Kan adda babaasee too kan adda babaasee facaasee Oromoonis gara alatti baqatee too alatti rukutamaa jiru kun maalinni gabrummaadha. Humna dhabuu keenyaa jechuudha. Qawwee dhabuu keenyaa jechuudha. Kana hin dagatin. Qawwee dhabuu Oromootu hidhachuu Oromootu Oromoo adda babaasee rukuchiisaa jira. Biyya adda addaatti illee tuffii kan fide maalinni humna dhabuu keenya hidhachuu dhabuu keenyaa jechuudha. Waa'ee misoomaa moo yoo ta'e waa'ee misoomaa moo gaafa dubbannu misooma dura maaltu dursa? Kamtu misooma dursaa? Lafa bulchina moo biyya bulchinaa? Nama bulchinaa. Namni dhume wayyaa keessatti dhume maraate joonjee inni kaan hidhame inni kaan waan haasa'u dhabe garatti goru wal dhaale ummanni kadhataa duubaa taa'aa dhumaa jira. Kamtu dursaa? Ummanni kun kootuu waa'een uummata keenyaa dursee uummatummaan utuu durseeti ofii isaatiin uummatni kun misooma ofii gaafata. Addunyaa irratti koo kan nu beeknu biyya dimokiraatofte misooma uummatatu gaafatata. Nalee mootummaatu mataarraa gadi buusa miti. Har'a uummanni waa'ee mana irratti diigaa, waa'ee karaa irratti diigaa, waa'ee karaa naa bal'isaa miti kan gaafataa jiru. Waa'ee jiruuf jireenya isaa harkaa tamsa'ee mootummaan harkaa tamsaasee abbaan irree harkaa joonjesetu ituu danda'ame isa gaafata ture malee kottuu mana irratti diigi karaa irratti bal'isii karaa naa bal'isii bitam. Kanaafi mootummaan ofuma isaatii waan barbaade si godha. Akka barbaade si godha. Fedha keessa hin gaafatu. Waan itti tole si godha. Abbaan irree waan ta'eef milishaa sitti naannessee sirna gaachana sirnaa sitti naannessee basaasota sirna mootummaa tiksan sitti naannessee ati akka waan dubbannetti waa godha. Har'a ganda dhaqi ganda gaafa dhattu na wajjin taa'ee eeggataa jira taraa eeggataa jira seetaati. Barcumi 3-4 ganda mana jala taa'aa si bukkee taa'aa feestaalii qabattee dubartiin si bukkee taa'aa dargaggoon feestaalii qabatee. Ati dhuguma taraa darbii taraan kan keetii darbi siin jira si dabarsa siin taraa sitti barcuma ta'e taraa eeggattu warra gandaatti ol galuudhaaf maal gochuudhaaf inni si bira taa'ee waan ati haasoftu dhaggeeffata. Feestaalii harkatti qabatee isheen dubartii boorsaa harkatti qabattee inni sun immoo waayilii qabatee taa'a.
waan gadhee gadiitu jira. Mootummaa gadhee kana caalaa agarreen. Sitti jaaree si bukkee taraa eeggatee ishi taraa ni hankeeti ati si qayaa jira si gaafa jettu siinachi si dabarsa maaliif inni taa'ee basaasaa jira taa'ee si hordofaa jira waan ijaarsa akkasii jira. Uummata waan quuqama isaa dubbatu akka hin dubbanne godhamuutu itti ijaaramee hojii guddaatu irratti hojjetamaa jira. Firoota koo rakkanne irra baay'ee. Lafa kamittuuyyuu mootummaan yeroo ganda tokko dhaqu akkasuma kaabineedha kan irratti hirmaachiftu dirqamaan yoo mootummaa kana gadi baatanii hin simanne zayitii hin argattanu mana mootummaa yaalaatitti hin yaallamtanu sukkaarri isiniif hin kennamu bishaan isinirraa balleessa wantoota kanaan sodaachisaniiti uummaticha kan isaan akkasitti yaasanu jechuudha. Guutuu Oromiyaa keessatti kan isaan uummata akkasitti yaasanii Wallaggatti illee miila darbe kan ta'e waan akkasiiti. Kanaafuyyuu jaallateetii miti ummatichi dirqamee uleedhaan kan inni bahe akkasitti simate malee mootummaa kana jaallataniitii miti. Akkuma Oromoo kutaa kamiyyuu yeroo ammaa kana haalli rakkoo wal caaluu danda'a garuu rakkoo hamaa keessa jira. Uummata sooshaal miidiyaa kanarraa maqaa Jimmaa dhahatee waan hundumtuu warqeen hafame fakkeessuudhaan waan an sanyiin hin beeku Oromoon Jimmaa argachaa jiru fakkeessuudhaan dhiyeessanii warreen sun warreen waa'ee qabsoo Oromoo illee hin beekne warreen qabsoo Oromoo keessatti illee hirmaannaa tokko illee warra hin qabnedha jedhee tan fudhatanii haga yoonaa jechuudha waan jiru dhugaa jiru. Hawaasni Jimmaa qophaatti ganda kana keenya keessaa waan ba'eef Abiyyi kanaafiti irratti duulamaa jira hawaasa kutaa biraan jedhamuudhaan kaadireedhaanii dirqiidhaan gibira humnaan olii akkasumas dhala keessan waraanaaf kennaa jechuudhaan yoo didan birrii 20,030 kaffalchiisuudhaan bifa kanaan kan hawaasni Jimmaa qophaatti waan hawaasni biraallee akkan barreefiif warreen sooshaal miidiyaa kanarra jiran warreen waa'ee qabsoo Oromoo galii qabsoo Oromoo hin beekne asirraa ololan sana miti jechuu barbaadeetan. Dhugaan lafa jiru hawaasni Jimmaa yeroo ammaa kana Abiyyi waa tokko kaasaan hin gaafanne hawaasni misoomaaf akkasumatti qeesaarraa ka'e maal jedhu suni ji'a 3 duraatti fakkaata mucaan tokko biyya Arabaa kan jiraattu dhaltuu godina Jimmaati. Qarshii guddaadhaan mana ijaarrattee manni ishee sun kaartaa pilaaniin qabu jedhamuudhaan kaasaa tokko malee diigamee kan miidiyaa kanarratti baatee bu'aa turte jirti. Ji'a 3 duraatti fakkaata yoo hin dogoggorre. So dhugaan lafa jiru kana miti jechuudha. Dhugaan lafa jiru kana miti. Wanti hamaan jiru maalodha? Warreen achitti dhalanne jedhan miidiyaa kanarraa waa'ee miidhaa sabaa, waa'ee hawaasni godinichaatti jiru dubbachuurra waa'ee gandummaa yaadama gandummaan masakamuudhaan miidiyaa kanarraa duula gaggeessatu jira jechuudha. Abbichuu jedhanii jechuudha. Abbichuu madaallii kamiin meeqooyi abbichuu madaallii kamiin argachuu danda'a Abiy? Madaallii kamiin? Dhugaan jiru lafa jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jechuudhaan adeemsa caasaa mootummaa uummata bosonatti bobbaasaa jiraachuun dhagahame. Keessattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Waaree akka Abaaboo Guduruu Coomaan Guduruu Fincaa Gabbatee dabalatee bakkeewwan hedduu keessatti haalli kun mul'ataa jiraachuu jiraattonni himan. Uummanni eeboo fi dullaa baatee akka bosona sakatta'u jechuun kan kaadireen PP gochaa jirtudha. Kanumarraa ka'uun ibsa waraana bilisummaa Oromoo baaseen qaamni diina waliin sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedheen bosona seenuu caasaa diinaa ta'uu hubatuudhaan caasaa diinaa kanaaf immoo gara laafina tokko malee deebii ni kennina. Haala kanaan bobbaatanii rakkoo dhufuunis ta'e gareen isinirraan ga'uuf waraana bilisummaa Oromoo akka hin komanne jechuudhaan beeksisee jira. Godina Arsii Aanaa shirkaa gandoota adda addaa keessatti maqaa gurmaa'insa gandaatiin saamicha uummata irratti raawwataa jiraachuun maddeen himan. Aanaa shirkaa gandoota akka Heellee Goloobee fi kanneen biroo keessatti saamichi cimaan gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Bulchootiin gandaa loltoota mootummaa wajjin wal ta'uudhaan gandoota ollaa kanneen akka Heellaa Goloobee, Amaajaa fi Elellee walitti bobba'uun saamicha raawwataa jiraachuu jiraattonni himan.
Afaan Oromoo sadarkaa reediyoo cabsa jedhamee cunqurfamaa ture bira darbee yuunivarsiitii guddaa Minisootaa keessatti barsiifamuuf jalqabuun injifannoo olaanaa jedhan hayyuun afaan Oromoo Dr. Tafarii Nugusee. Dr. Tafarii Nugusee namoota afaan Oromoo yuunivarsiitii Minisootaa keessatti akka baratamuuf hojii dippiloomaasii bal'aa hojjetaa turan keessaa tokko ta'uu yoo himan, biyya keessattis afaan Oromoo yuunivarsiitii keessatti akka baratuuf namoota gaafataa turan keessaa isa tokkodha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti yaada keessanii gara koomentiitiin nuuf kenna. Waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.